रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya har'aa kana karaa dambalii gabaabaa reediyoo keessanii karaa intarneetaa akkasumas immoo karaa chaanalii YouTube keenyaaf SoundCloud keenya dhaggeeffachaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jenna. Attam jirtu qopheessaa reediyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee har'aa keessatti akkuma torban ja'an darbe walitti aansitee isinii dhiyeessaa turte sagantaa jireenya maatii kiristaanaaf gaa'ila irratti xiyyeeffate kutaa 7ffaa isinii qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa kana qopheessee kan nu dhiyeessu lubaa Tamasgen Dhaabasaati. Sagantaa kanarraa akka waan baay'ee barattaniif ittis eebbifamtan abdii guddaa qabna. Faarfannaatti aanu kana booda gara sagantaa kutaa 7ffaatti ceena. Jireenya maatii kiristaanaaf gaa'ila yeroo eebba qabaadha. Gadamee saadhakoo manakoo jalli qabaa golga koo isa sirriifi soora koo isa jabaa dhiigatuu jajjabaatee tayarraa namadhaa Dursite yaadan naqabdeeme lubbu koofatti lubbuudhaa Afuura koofa fuuraam lubbu kootiif lubbu Kan obsaatti ana suuree waaqaas maleen qabu Afuura koofa fuuraam lubbu kootiif lubbu Kan jaalalaan na gorsee abbaasi malee qabu Abbaa koo Yesuus abbaa koo Yesuus abbaa koo Yesuus abbaa koo Abako, Jesus abako. Sani bareem harka keen harka koo naqabdee guddadhee of barumsi ati na cinaadhaam lubbuun koo beekuun si dhabdee gaafa laakii cubbuuni qabamees onneen koo du'aaf yaadde karaa Anadam namnarari malefi ngaroti nagote tanamara anamitire namnarari safi male anamitire namni janamati jannatamne anamitire kanundo Katame modati anamitire namna tare kakabdi olfite guda
inni haanadha namnateef deegoodha inni haanadha namnateef deegoodha tokko haanadha namnateef deegoodha tokko haanadha namnateef deegoodha inni haanadha namnateef deegoodha inni haanadha namnateef deegoodha tokko haanadha namnateef deegoodha tokko haanadha namnateef deegoodha. Sandagadhu guyyaa sululaa keessatti dhihaadhee yommuu bakka tuufanarraa goruu namni nabdadhee hafuura fixee lubbuun koo yommuu du'ee kaatu hafuura taatee ani si jiraan angilteemsitu sandagadhu guyyaa sululaa keessatti dhihaadhee yommuu bakka tuufanarraa goruu namni nabdadhee hafuura fixee lubbuun koo yommuu du'ee kaatu hafuura taatee ani si jiraan angilteemsitu abbaa koo Yesuus abbaa koo Yesuus abbaa koo Yesus abbaa Gooftaatti kan jaallatamtan Mako har'ammoo kutaa 7ffaa jireenya maatii kiristaanaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Yeroo darbe torban darbe si yaadachiisuun barbaada. Garaa wal dhabuu yookiis wal amanuu dhiisuun rakkoonni uume fakkeenya tokko tokko fudheen dubbataa ture. Bultii keessatti wal amanuun barbaachisaadha. Yoo waliin amanan ta'ee manni sun salphaatti diigamaa jennee dubbannee turre. Fakkeenya namoota tokko tokko fudhannee ilaalaa turre. Karoora waliin baasuun barbaachisaadha wal amanuu keessatti. Eega jiraatee eega wal amananii waliin mana isaanii guddisuu wanta ta'eef itti gaafatamummaa qabu wanta ta'eef mana fudhatan sanatti jireenya jiraatan sanatti itti gaafatamummaa qabu wanta ta'eef tokkoffaa itti gaafatamummaa abbaa manaaf haadhamummaa qabu lammaffaa itti gaafatamummaa ijoollee qabu itti gaafatamummaa manaa qabu kanaafuu waan hundumtu mariidhaan yoo godhanii salphaa ta'uu danda'a jennee ilaallee turre wanti waliin wajjin maratanii ka'an immoo hin badu gaarii ta'a jennee ilaallee turre har'amee rakkoolee mul'atan keessaan immoo xiqqoo ishee ammas itti bu'ee darba. Namooti baay'een hiika gaa'ilaa utuu hin beekin dubartii dhumaa taatuudhaaf kan fuudhan jiru. Tarii bareedina laalu, tarii qabeenya laalu ta'a, tarii barumsa ishee laalu ta'a. Egaan akkas godhanii wal fuudhuu danda'u. Baay'een isaanii dursanii wal qorachuun garuu amala gaarii ture silaa. Amala walitti himuun seera gaa'ilaa qorachuun barachuun of qopheessuun isaaniif gaarii ture. Utuu kana hin godhin isa nammas nitti megararraa kana kun hundumtuu badaa mormuu koo miti garuu bultii keessatti achi badaa naman deemsisan. Kanaafuu itti gaafatamummaa akka ta'e utuu hin beekin hafu jechuudha. Gaarii godhanii hin beekan jechuudha. Gaa'ilaa sadarkaa ol jiraataniin isee sadarkaa gadi jiraattu jaartuun hin tuffachiisu. Jarreen tokko isheen barumsaa sadarkaa guddaa qabdi. Inni immoo hojiidhuma taraa ta'e hojjetaa barumsuma gaaruma ta'een qabaa. Yeroo hundaa dhaqee bira dhaabachuu sodaataa jedhanii dubbatu turan. Maaliif jedhee gaafannaan sadarkaan ishee
sadarkaan isaa xiqqoodha, sadarkaan ishee garuu guddaadha. Isheen barumsa gahaa qabdi, kanaaf hin saalfata ishee bira dhaabachuu itti gaafatamummaa qabdi jedhe. Iddoo kanarratti kan bultii keessatti barbaachisu bultiidhumaaf kan ta'u malee iddoo sadarkaa barumsaa lafatti ilaallu sana miti. Isa kana jalqabatu waliin fuudhin murteessanii fixuutu irra ture. Hojii gahaa qabaa, hojii gahaa hin qabdu, jaalladheeraa, na jaallatteettaa jedhanii wal gaafachuun iddoo sanatti ture barumsa keenya dura darbe keessatti argineerra. Kunni egaa instituushinii kan gaa'ilaati malee kan lafa hojii miti, kan lafa barumsaas miti. Xiqqoo ishee kanaaf namichi sodaate ishee bira dhaabachuu sodaata. Isheen hooggantuudha, inni immoo hojjetaadhuma taraa ta'e hojjeta wanta ta'eef sodaata jechuudha. Kanaaf attamitti akka haadha manaa ta'ee abbaa manaa ta'ee fi akka inni jiraatu naan galu garuu akka jedhanii namooti hin dubbatuun dhagaa namoonni beekuudha. Kun bultii keessatti wanta akkasii gaarii haadha manaa taanaan haadha manaati. Na bira dhaabadhu, na bira wajjin adeemii, na wajjin ta'ii, na wajjiniin jiraadhu jettee wal fuudhan. Egaa ta'e iddootti sadarkaa barumsaa itti madaalan miti. Egaa wal fuudhanii wajjin jiraatanii. Yoo kun ta'uudhaa baate jalqaba ture. Kan naaf taatu, kan naaf qixxaattu maal fakkaatti, kana fakkaatti jedhanii walii wajjin madaalanii wal jaallatanii wal fuudhuudha. Barumsa immoo guyyaa keessa barataniis immoo ga'uun hin danda'ama. Egaa na ta'uyyuu malee fakkeenyuma fudheen haasa'ee waan namoota kanaa furmaata maatiif ta'u ishuu dubbii kan ta'e kanan dubbachuu barbaada. Saaraan Abrahaamiin baay'ee dhageessii turte. Sababni isaa dhaga'uurra darbitee iyyuu ulfina guddaa laattiif. Maqaa isaa iyyuu gooftaa jettee waamti turte. Otuma dhalan godhatin, ega dhala godhattees, ega Isihaaq dhalatees gooftaa jettee waamtee turte. Yeroo dhala dhabanis, yeroo dhala argatanis abbaan manaa abbuma manaati. Haati manaa haadhuma manaati. Jaalalatu wal isaanii malee, jaalalaan walitti dhufan malee hidhaa gabiraan qaban. Hidhaa Kiristoos walitti isaanii dheedha. Bultii keessatti wal kabajuun barbaachisaadha. Wayyaa walirraa baasuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Qullaatti wal hambisuun jechaan jechuudha. Kanaaf wal kabajuun barbaachisaadha bultii keessatti. Abbaa manummaa isaatiin kabajamu, haadha manummaa isheetiin kabajamuun ishee barbaachisaadha jechuudha. Wanta isaan aarsu walitti dubbachuun gaarii miti. Aarii walitti dubbachuun gaarii miti. Waan qabbanaa walitti dubbachuun bayeessa. Kan isee caalaa sittaanu hin jiru, kan isa caalaa sittaanu hin jiru. Isaan lamaan tokko, foon tokko wanta ta'eef. Kamitti dheekkamte kamiin dhiifta. Maaliif aariin faayidaa inni fidu hin jiru. Lubbuu balleessuu danda'a malee. Waliif obsuun barbaachisaadha. Obsii barbaachisaadha jireenya bultii keessatti. Obsituutu aannan goromsaa dhugaa jedhamti Oromoon. Nama obsutu 2-3 bulaadha. Nama obsutu waa baay'ee qabata. Namni obsu laphee isaa keessatti waa baay'ee baatee deema. Yoo bultii keessatti waliif obsan immoo waan hedduu hojjetanii darbu. Waanuma gaarii kaa'anii darbu. Akkuma sila dubbannee bultiin sun ifaa deemaa jechuudha waliif obsuun. Dubbii bulchuun gaariidha. Dubbii harruma haadhumu jedhanii harruma fixuu miti. Yoo dubbachuun barbaadame dubbachuudha. Yeroo walirraa qabbanaa'u, yeroo aarii walirraa galuu, yeroo aarii isaan lamaan irraa galuu ta'anii dubbachuun bayeessa. Yeroo dubbatan immoo hunduma isaa dubbatanii akka lamadatti hin deebinetti dubbachuun bayeessa. Fakkeenyaaf saamunaa ilkaan ittiin miiccannu walakkaa ishee yoo qabnee gara gadiitti gaddeebiti. Yoo gajjallaa seetii kaanee ol cuunfaafinnee
oluma dhuftee dhumaa dhufaftee jechuudha. Akkasuma dubbiin gajjallaatti quuqamee hafee booddee ka'ee madaa ta'e nama dhukkuba wanta ta'eef achii cuunfanii ol fidanii walitti himanii qulqullaanii wajjin jiraachuun gaariidha malee garaa keessatti waan bifatanii wal bira darbuun bayeessa miti. Waliif obsuun kanaaf barbaachisan. Otuu waliin qullaayin gara ciisichaa deemuun bayeessa miti. Tarii wal hudhuun jiraachuu danda'a ta'a. Tarii iddoo sanatti dubbiin dhalachuu danda'a ta'a. Kanaafuu hamma danda'ametti walitti qullaanii jaalala isaanii tokkummaa isaanii abbaa manaa fi haadha isaanii beeksifachuuf illee wal fudhatanii darbuu qaba. Yoo walitti qullaa'uudhaa baatanii halkan sun iyyuu isaanii bari'uu dida jechuudha. Halkan sun aariitti ta'a. Halkan hin qulloofne ta'a. Halkan cubbuutti hojjetan ta'a. Halkan itti hamaa yaadan ta'a. Waaqayyo gooftaan namaa eegu. Tokko immoo of tuulummaa balleessuudha. Of tuulummaan bultii keessatti hin barbaachisu. Eeyutti of tuulu. Eeyutti of himu. Eeyutti immoo of jaju. Yookas wal qixxaatu wal dhaga'uun danda'ama. Ijoollee waliin ilaaluu, ijoollee isaanii waliin guddisuu, ijoollee isaaniitiif yaadu. Lafatti tuulummaa dubbatan miti. Lafatti of jajan miti. Lafatti kana jedhanii beekumsa ofii lafatti of jajan miti. Dandeettii ofii lafatti of homan miti. An ilma baluuti, an intala baluuti lafattiin waliin jedhan miti. Kanaafuu sirriitti gadi fageessanii ilaaluun bayeessa. Jireenya bultii keessatti of tuulummaan barbaachisu. Sababa ijoollee keessaniif illee waliin lolina. Takka namni baay'een nan ilaala ijoollee isaaniitiif sababa godhatanii wal lolu. Mucaa kanaaf akka gootee mucaan kun akkas godhee waliin jedhanii sababni kun lola ta'ee karaa dheeraa isaan deemsisa. Waa baay'ee isaan yaachisa. Ijoolleen kallachan keessanii wanta ta'eefi waa'ee ijoolleetiif yoo ta'e wal qixxeetti lamaan keessan yaaduun bayeessa yaada. Ijoollee keessan qixatti guddifachuun bayeessa. Ijoollee barsiifachuun bayeessa. Ijoolleen immoo isinirraa baruu. Lolan barsiisina ijoollee keessan, dheekkamsan barsiisina. Yoo walitti dheekkamtan illee ijoollee keessan biratti walitti hin dheekkamina. Yoo wal ifattan illee ijoollee keessan biratti waliin ifatina. Ijoolleen isinirraa wanti isaan fudhatanii darban kan akka ta'e hin dabarre. Abbaa koo haati koo akkas godhooti akka hin jenne. Barbaachisaadha kun. Isin biratti yoo isinii wal loluu argan sammuun isaanii sirriin ta'u. Sammuun isaanii qulqullinatti guddachuu dhiisuu danda'a. Kanallee fageessaa ofirraa. Biyya kana keessa amma biyyan keessa jiraadhu kana keessatti wal loluu garaagara bahuu jaallatu abbaan manaa fi haati manaa yoo barbaadde isheetu kabalaa. Kanaa gaddisatu dhiisee deemaa. Isheen immoo dhiiftee manicha keessatti hafti ta'a. Ijoolleen gidduu isaanii deemti nama gaddisiisu. Guddisa ijoollee kanarratti baay'ee wanta hin jibbe baay'een qaba. Ijoolleen yeroo haadha bira dhuftu haati jaallatamuudhaaf jettee wanta garaa ishee wanta ijoolleen sun barbaadu hundumaa gootiif. Lafa ijoolleen sun dhaquu barbaadan hundumaa geessiti. Abbaanis qabeenya hin qabne kana sababuma kanaaf jedhee ijoollee kana gammachiisuuf jedhee ijoolleen koo waan naan jetti jedhee humna hin qabaanneen horii hin qabaanneen wanta ijoolleen sun sammuu isaaniitii ol ta'e godhuuf. Ijoollee sirriitti guddisaan jedhan jechuudha. Ijoolleen wal loluu abbaa manaa fi haadha manaa hin jaallatu. Maaliif gara lamaanitti jaallatamanii jiraachuu barbaadu wanta ta'eef. Bor maqaan akka hin banne waan jedhaniif. Kanaaf biyya kana keessatti waan akkasii jira. Nu biratti illee Waaqayyoof galanni haa ta'u saba keenya gidduutti wanta akkasii hin ta'u. Nama afaan kana dhaga'u saba afaan kana dhaga'u gidduutti wanta akkasii kan hin taane dhibbatti nama Waaqayyo kana abaaru nurraa cabsummayyuu. Kanaaf ijoollee keessaniif illee Waaqayyoon kadhadhaafi. Kana isin lamaa yoo walii galtan garaan keessan tokko ta'e ijoollee keessaniif harka keessan irra kaa'aa Waaqayyoon kadhadhaa. Wanti isin kadhattan Waaqayyoon duratti hin dhaga'ama. Garaa tokko yaada tokko yoo qabaattanii kadhattan Waaqayyoon immoo isin gidduu jira. Waaqayyoon hin gaddisiisinaa jireenya keessan keessatti. Waaqayyo Waaqa isin dhaabeedha. Waaqa gara fuula duraatti isin jiraachisuudha.
isa waliin kadhadhaa. Isa kabajaa. Isaaf iddoo kennaa. Haadha manaa keen sin jaalladha jedhiin itti dubbadhu. Waaqayyoon sin jaalladha akkuma Waaqayyoon jaallattu haadha manaa kees immoo jaalladhu. Akka abbaa manaa kee Waaqayyoon jaallattu abbaa manaa kee jaalladhu. Jaalala qabaadhaa. Jaalala ol galchaa. Yoo jaalalli jiraate hundumtuu jiraata. Keessuma keessaa wanta dubbadhu wanta barbaachisaa hin taane walitti hin dubbatina. Waan faayidaa hin qabaanne dubbii faayidaa hin qabaanne walitti dubbattanii waliin gaddisiisina. Kun dhukkuba isin keessaa hin baane ta'a. Kun jireenya hiikama hin taane ta'a. Kanarraa of eegaa. Harka keessan hamaarraa of eegaa. Dhiibiyaa gooftaan harka isaa bal'iseeti. Isin waama warri yaada akkasii keessa warri jiraattan Waaqayyoo akkasin deebitan barbaada malee akkasin baddan hin barbaadu. Namoonni baay'een jireenya akkasii keessa kan jiraatan baay'een jiru. Rakkoo akkasii keessa kan jiraatan wal dhaga'uu dhabiisa, walii abboomuu dhiisa. Uftuulummaan keessa guutee ijoolleen isaanii adda adda ta'anii kan jiraatan. Yoo hin jiraatu ta'edhe har'a wanta tokkoon isin gorsa. Waaqayyoo garuu isin adda adda baatanii isin wajjin hin jiru. Isin wal jibbitanii, wal abaartanii, wal irratti hammina yaaddanii, firdibeetii wal dhaabdanii, isin garaa hamminaan wal ilaaltanii Waaqayyo isin wajjin hin jiru. Warra akkasii wajjin. Warra akkasii maal ta'u yoo dhaqanis kan biraatti yoo hirimanis ejjaniiru jedhama. Cubbuu hojjetu jechuudha. Waaqayyo kan wajjin hin jiraatu warra garaan isaa gad deebi'e. Warra yaadisaa Waaqayyo wajjin wal fudhatee wajjin jira Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyoon hin gaddisiisnaa. Waaqayyo isiniif dhaabe, isa ijoollee isiniif kenne. Isa mana isiniif kenne, isa bara isiniif kenne ilaalaati. Waaqayyoon sodaadhaatii gara mataa keessaniitti deebi'a. Gara bultii keessaniitti deebi'a. Waaqayyoon kabajaa. Kabaji guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u maqaa isaatiif. Meesattaan immoo torbeen Waaqayyo jedhe golobaa 8ffaa akkoo achirratti dubbadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu har'aaf nama naaf. Maatii fayyadamteen gatu dhibaatama dhumaati kanaaf lubbuun koo si jaallate jaallatee namaa hin jibbitu namaatti fayyadamteen gatu dhibaatama dhulumaati kanaaf lubbuun koo si jaallate kanaaf lubbuun koo si jaallate kanaaf keessi koo si jaallate kanaaf lubbuun koo si eeguuti kanaaf lubbuun koo si jaallate. Akkasumatti jaalalli keessaa malumaatti gaafa jireenyi ta'uu didee sa'aatii babbaanillee as garuu goofta akkasumatti gargaarsi keessaa malumaatti jallattee namaa hin jibbitu namaatti fayyadamteen gatu dhibaatama dhumaatti kanaaf lubbuun koo si jaallate jallattee namaa hin jibbitu. Namaatti fayyadamteen gatu dhibaatama dhulumaati kanaaf lubbuun koo si jaallate kanaaf lubbuun koo si jaallate kanaaf keessi koo si jaallate kanaaf lubbuun koo si eeguuti kanaaf lubbuun koo si jaallate. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti,
karaa Facebook akkasumas immoo karaa website keenyaa hordofuu dandeessu. Website keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Erran isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaadha. Surrender, Amadu Matina Fluxite, Dalike, Oh, Sinama Danga, Kabami, Mudanga, Surrender, Amadu Matina Fluxite, Dalike, dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Eegtonni duree yonni argachuuf kan yaadanii kan tumsuun kan weellisuun ga'ee isaanii gumaachanii argannoon addunyaadhaa kan jiksee kan ol kaasaa hangafni nagaa Yesuus sakanaaf of godhe aarsaa dachaan ol ka'ee gaarreessee dacheen hunduu yoo raafamte garaan namaa yoo jabaate abdiinsaas yoo gaaddofaate dhuguma nagaan Yesuus
maali keessatti dhalatee nagaa